أما جرى سجنتا خياتي سيناج الردي بودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والروتن سلامتات ننجني يويا أبوليين كيا بجنا جان دفتني إدوتنا أكما بيكمو برو وأول سنيد دربينو ملي لايف يدان تكو قرتي دبمني جرا مالف هجي لفرت هجتمتو تجرا لفرت سوجي جرا وجي بيدي الرا دبمنيس هجرا دبمني تيجي لفرت وانو جتمو جرا أكما بيكمو إدوتنا هيوني خينيا دكتور سجاي أرارساجي بروفيسوروتجي قوة الجي خيسان قدرتها خون هواسا وجي قدرتها خون قرتي جنيتي أكسين نمني أدى دلو جراجة خون قرتي خيسو خينيا خلين قدر خون خيسو ديناتي تلفونان وحاسوان وهندان هادا جرة دلو جراجة الحمد لله رب العالمين دلقان تيجي في انتار كتي أمدروا وان تكان وادي سنيقلي يروتي أنتو هيوني خيني إرقسياتي لي والقهني بودا خطي أنتو مالي شيخ جتني ترتني تتي أنتو سبا سبلمي وجي والقياني سبا سبلمي وجي والقياني يسنين جيتين تريج دبين سن ديمتي قويا الرا سيقلي سبا سبلمي وجي أمارا وجه تكري وجه سومالي وجه كمباتا وجه ولايتا وجه ورد إمي دبي سنين إلى اللتجو هنگا بكبوتا أمريكا أوروبا أفريكا عرباتين باتوتي والجهي قدوتو واشنغتن دي ستي قويا الراقي كيفا مديما يجو جاور محمدين حيوتا خينيا قوتوتا خينيا مرو دربا فان سيقالي akkasuma profeesaroota keenyaan walgayiin hoogganamtu walgayii guddoo guyyaa irraa gaggeeffamuu deema. Baga gammaddan baga gammaddan. Wanni inni nan deeggadde isiniin jee walgayii sabaa sablammootaati tanii tatti aantu tanaa booda hoo kanaa booda wanni walgayii jaamtu dhumatti injifannoo walin labsuu qofaaf yoo walgayii taate malee walgayiin akkanaa guddoon walgayiin akkanaa gartee gana finfinne galma abbaa gada godhamti jechuudha. Insha Allah ta'ala. Ati qabadhu dubbii tiyyatan. Ammaaf dhugaa si fakkaachuu malchiisa. Sigale? Ammaaf dhugaa si fakkaachuu dhabuun malchiisa. Itti dhufuu teessa. Ittuma dhufuu teessa. Sigale? Insha Allah ta'ala. Eenyuutu deengadda warra qabsoo karaa nagayaatiin haasawuutu wajjitaa'ee haasawa jee yaade eenyuun marroo dirribaatii fi jaawariitu ruumii takka wajjitaa'ee haasawa jee yaade warra akkasii walirra duuluu tureetu wajjiin taa'a jee eenyuutu haasa'ee yaade waliin haasawa jee yaade hin jiruu jechuudha. Taayyee danda'atii fi jaawarii sheer wal godha jee eenyuun yaade hin jiruu jechuudha. Amma gartee namichi milishaadhaan uummata fixu sheeyxaantichi dhiiga namaa dhugu jiru kunis amma si fakkaachuun malchiisa. Qabsoo jechuun kaansariidha. Kaansariin kee qaamni kee kun ozoon bireeduu keessa si nyaata keessoo kee. Akkasi keessoo isaa nyaachaa jirra siya. Gogaa isaa guddaa ati gartee mootummaa si fakkaatu kana gaafni inni lafa jiguu taa'u yeroon isaa sa'aatiin daqiiqaa si galee daqiiqaa lammaan inni jira. Lammaan inni jira wajjin. Wannummaan karoora kana qopheessee deemu jiru lammaadha si galee. Heesaa fi alaan opiidiyoo facaate tana hunda namni jaaree ziggodhee sigalee sirna kana namni beeku lammaa akkunumattuu akka deemtuttuu akka lammaan oofu jiru isiniin galu maal taatan se'e. Akkuma akka deemtuttuu dubbii ilaaltanii gartanii heesaa fi alaan oggii wal qabattee akka deemtu sigalee harkumaaf teessan talammaatiis sigalee saniifuu walgahiin guddooniin amma dura waada isinii seenuu ture sabaa sablammii wajji walgahii guddoo qabna jee kaniin isinii seenuu ture sigale baga gammaddan baga gammanne guyyaa arraati alada agostii meeqa arrabo guyyaa meeqa arra guyyaa warri beeytannaa birreessa so guyyaan irraanfadde agosti kana guyyaa seena qabeessa akka guyyaa siyaatil jechuudha.
siyaatilitti Oromoo badde, Oromiyaa adda facaate, Oromoo gargar baate, akka gaafa madda walaabutti Oromoon teessee wal mari'attetti siyaatilitti ta'anii wal mari'atanii jechuudha. Sigale. Siyaatilitti ta'anii wal mari'atanii jechuudha. 23 lakki 24 irra. 24. Yep. Nama afaan Arabaa qabu kana harkate la kan maqaan isaa al-tahaqqiyuuna min al-muujiziin al-khabiiriyyiin shadiidiyyiin qabiiriyyiin min al-jaawar Muhammad Juusi gale. Akkana jechuun afaan Oromootiin misaa'illi addunyaa guutuudha ka sodaatamu jaawar Muhammadii jechuu yoo afaan Oromootti isin deebi. Maqaan isaa akkas jaaqa afaan Arabaa sun si gale. 24. So Agosti 24 jechuun guyyaa seena qabeessa. Guyyaa gartee wanni badde hundi galte guyyaa gartee walii gallee jechuudha. Guyyaa walii gallee walii galle jechuudha. Arra isin walgahiin miidiyaa irratti godhamtu walgahiin keeysoon godhamti garuu ibsa ajjannoo waan irra walii galan ganaa wal arrabsuun amaarri gartee amaara fakkaatee Oromoo arrabsu Oromoo fakkaatee Amaara arrabsitu Soomalee fakkaatee Oromoo arrabsitu gabaabdutti wanni saba Itoophiyaa adda diiguudhaaf si gale fuulleeffate martinuu guyyaa gartee itti xumura harkattee roodmaappiin kaayame si gale. Roodmaappiin kaayame biitituun eessarraa eessa deemte tarkaanfiin dura itti aantu maali? Tarkaanfiin isa dhumaa sheexaanticha kana akka qooshaa rifeensa dubartii harkisanii qooshaa keessaa baasanitti akkami sheexaana wasaqa dhiiga namaa dhugu kana harkifneef keessaa baafne jedhanii hayyoonni kun lafa kaa'atanii jechuudha. Wanni qaallichi kun duraan itti milkaa'e hayyoota kana adda hiree jechuudha. Wal shakkisiisee jechuudha. Kana bira uggii dhufe mootummaa Oromooti jaanii jechuudha. Kana bira uggii dhufe hayyaan jaartii xiyyaa'uun beeytanii an soddaa keessanii kaniin isinii balleessuu deemu Oromoo jaanii jechuudha. Tigree qofaatutti beekee Tigree qofa bira uggii dhaqee waa takka jechuu dadhabee jechuudha. Si gale. Kijibni si oolcha malee sin bulchuu jette si gale. Akkasi madammar jechuun kan nuti itti jirru kana jechuudha. Si gale. Waan qabduun Oromiyaa qabduun woboo teetan harkaa qabduun saba kee kan harkaa qabduun daangaa Oromiyaa kan harkaa qabduun kabajaa fi sharafa saba fi osoon hin gurgurre waan qabdu qabattee Itoophiyaa akkamii jaarra jettee sabaa sablammii wajji haasoftaa jechuudha. Si gale. Baardaar dhayitee Oromoon sabboonummaan Oromoo xiqqeesse jechaa. Kibba dhayitee Oromoo hamachaa. Noobel irra dhayitee haati tiyya Amaara jechaa. OBN irra dhayitee haati tiyya Oromoo jechaa. Kijibaan gartee burjaajii saba burjaajeessitee kijibaan osoo hin taane obboleeyso daangaan biitii tiyya Oromoo. Ummanni kiyya Oromoo biitii tiyya Oromiyaa si gale. Itoophiyaatti wajji bullamoo wajjin bullu san waan qabnu qabanneeti sabaa sablammii wajji mari'annaa akkana laakun. Keeysoo keenya qulqulleeyfanne hayyoota keenya waliif fidanne marroo fi jaawar waliif finne lammaa fi taayyee waliif finne milkeeysaa fi isqeel waliif finne hayyoonni keenya Profeesar Mahammadii fi Bayaan Asoobaa waliif finne Profeesar Mahammad Xaayiroo waliif finne hayyoonni keenya eega tokkummaa wal qurquubanii badii isaanii hunda walitti himanii wal arrabsanii wal irra walii miinyee micciirree walii galle ganaa naaf balleessi kabadii qabuus naaf balleessi si gale kabadii qabuus itti himanii naaf balleessi jee eega badii isaa fudhate booda si gale waboonis nuti kan itti jirru kufnee kuffisuudha isin dippiloomaasii waraanni gartee warra siyaasaa yoo biran jiraanne waraanni qofti bu'aan qabu humnani Oromoon humna qabdii siyaasa biraa dhabde gaafaan isiniin jure ni yaadatamuu yaadatta. Arra siyaasaa santu dhufee jechuudha. Isin karaa siyaasaatiin gartee maqaa sheexaanni Oromoo balleessaa jiru kana
maqaa Oromooti fakkaatee gartee Oromoo irratti gartee diina heddummeessaa jiru kana maqaa Oromootiin sabaa sablammii ajjeesaa jiru kana addunyaa bira qulqulleessitanii wanni kun akka Oromoon laalle wanni kun akka Oromoon bakka hin buune wanni kun akka Oromoon erganne wanni kun akka ifiifuu Oromoo fixaa jiru Oromoo miidhaa jiru eenyu ol dursa ozoon Itoophiyaa keessatti lolli tokko hin ta'in Oromoo irratti akka lolli baname si galee addunyaa nuu beeksisaa jedhanii hayyootaaf marroon dheengadda beekamtii siyaatilee kenna. Yaadadhu viidiyoosa nuti kufnee kuffisaa jirra dalagaa teenyatti jirra isin dalagaa teessanitti deema dhumatti kanuma duraanu. Si galee akkasitti eega hayyoonni keenya dalagaa adda fudhatanii booda kalolu lolee kagartee politikaa godhuun ka siyaasaa hojjetu siyaasaa hojjechuun erga waliigalan booda arra kunoo guyyaa arra Agosti 24 guyyaa seena qabeessa